السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا شاينا للساميرا يوتيوب الشمار كافونة جرات جرتو. الحمد لله رب العالمين. أني نجا كودا سنسك نجا أبدين كوا إن شاء الله. نجين ربي سنبرا حجراتو سننجدا المان رموك قالي جاري أكم قلتني فياكي سني أني نجا كوا قالني ربي هم بديني hedduu tokko babbannee jirraa walirraa bannee jirraa anillee iddiin viidiyoo gadhiisee tureen jiraa siniin jedha. Yaa'u gina liivii ijoollee seeneenan hordofaa laakiin ofii waa gadhiisee hin jiru liiviin na duraa cufamee naane. Inni har'ammoo waanuma salphaa wayii wanta isin irraa fayyadamtan waan sin fayyada jedhee yaadu wayiin siniif qabadhee dhufeen jiraa. Inshaallah akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Video ko yeroo laaltanitti immoo laayikinaaf gochuu hin dagatinaa please. Laayikina godhaa, sheerinaa godhaa akka obbolaan keessan irraa fayyadamanii anaan illee kana fayyaduun sinin jedha. Innis maaliin jechuun keessan hin oolu sammuuraan keessan har'aa rifeensa mataa keenyaaf maal zayitii akkam fayyadamu qabnu shaampuulee maal akka fayyadamu qabnu waanan ofirraa fayyadamu jechuudha. Zayitii fi shaampuu baatimmoo balsam kan hammaama jechuudha. Yeroo shaaworii galtan kireema fayyadamtanii jechuudha. Inni lammaffaanis immoo fuula keenya irratti asasiyyaa yookaan bugurii kan ta'e jechuudha. Kun lasa kana isa kana fayyadamtu inshaallah gadi fageenyaan nan siniif ibsa. Okay, jalqaba irratti shaampuu nuti fayyadamuu qabnu. Shaampuun kun Head & Shoulders kan jedhudha. Head & Shoulders kun foroforiidhaaf illee hedduu bareedaadha. Ini mataa keenyaan qulqulleessaa jechuudha. Sirriitti foroforii mataa keenya irra jiru adii wanta ta'e kan jiru jechuudha. Sammuu keenya irraa sirriitti xirri godhee balleessa. Ini mi'a bilmi'a jechuudha. Inni lammaffaa adii shaampuu Head & Shoulders kana miiccitanii kaatanii kireema kana fayyadamtu jechuudha. Kireema hammam kan jedhu kana fayyadamtu. Innis tuumiirraa hojjetama. Kireemni kuni haala kamiin akka fayyadamtan addis shaampuu sanaan dhiqattanii jechuudha. Yoo shaampuu Head & Shoulders kana fayyadamtu ta'es okay bareedduudha. Shaampuu kan biraa yoo fayyadamtu ta'es immoo okay rakkinaan qabu. Shaampuu Sunsilk kan jedhu tokkos bareedduudha. Isaan addii dhiqattanii kaatanii booddee shaampuu addii saamunaadhaan ofirraa bishaaniin ofirraa baastanii booddee kireema kana fayyadamtu jechuudha. Kireema kana keessisa kana fakkaata jechuudha. Kireemichi kun akkuma argitanii jechuudha. Tuumiirraa hojjetame jechuudha kireemni kun. Kireema kana addiitti dibattanii kaatanii booddee daqiiqaa 5-10 waan akkasii 5 baqiidha. Ofirra keessanii addiitti dibdanii ofirra keessanii mushixiidhaan mushixxu jechuudha. Isa booddee iddoo mushixxidhaan mushixxanii booddee bishaan qulqulluudhaan ofirraa baastu jechuudha. Utuu shaampuutti dabaltanii hin dibiin bishaan qofaan ofirraa miiccitanii baastu jechuudha. Hedduu tokko mataa keessanii kan wal xaxee jirullee wayis immoo kan jajjabaatee jirullee laaffisa jechuudha kireemni kun. Innaa kun kana fakkaata. Kireemni kun hedduu bareedduudha wallahi baay'ee tokko bareedaadha. Anillee itti nan fayyadamaa jechuudha. Mataa jabaate laaffisa kan wal xaxes adda hiikaa jechuudha. Innaa itti fayyadamaa hedduu tokko bareedaadha. Dheerina mataaf illee kurkumiin bareedduudha. Mataa haphateef illee ni gobbisa jechuudha. Okay, zayitii immoo maal fayyadamuu akka qabnu zayitiin kun kokoneetiidha. Kokoneetii kana inni lammataas immoo kun ocholoonii irraa hojjetame. Kana jettanii kokoneetii kana ocholoonii kana baatimmoo inni kun akkuma kana akka qorichaati kun sadaliyyaa irraa bitamaa jechuudha.
Kana hunda walitti dabaltanii jechuudha. Kun hundumti isaa zayitiidha. Zayitii mataa jechuudha. Walitti dabaltanii booddee iddoo tokkotti walitti kallattuu jechuudha. Wal maktuu jechuudha. Elbaa tokkotti naqattanii. Fakkeenyaaf ammaa kana keessa kokoneetii jiroo ta'ee zayitii kana hundasaa gara kokoneetiitti naqxuu jechuudha. Wal maktuu jechuudha. Isa booddee iddii wal maktanii booddee mataa keessan dibattu jechuudha. Dibattanii kaatanii immoo daqiiqaa 45 saayitii tokko guyyaa guutuu ofirra oolchitanii dhiqachuu dandeessu jechuudha. Yeroo dhiqattanitti immoo shaambuu kana fayyadamtu. Shaambuun sunis Helen Chordarsiidha. Intina kana manoo zayitii kana dibattanii booddee shaambuu sana dhiqattu. Isa booddee kireema kana fayyadamtu jechuudha. Haala kanaan mataan keessan bareedaa ta'a, xiraatii godhata, fo'aa bittinsinee jedhaa jechuudha. Innaa kan mataaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Inni lammataa kan isinii ibsuu barbaade kunoo lasa kana. Kunoo lasa kana. Kana fakkeenyaaf amma YouTube irratti barreessaa ilaala. Wanta kana jechuudha. YouTube irratti iddii barreessitanii doktoroota hedduutu barsiisuu jechuudha. Isa kanaatiif wanta kana bitattanii jechuudha. Warri fuulli keessan bugurii qabu jechuudha. Bugurii jechuun akka finnisaa kan sinirratti babee diddiimatu jechuudha. Kan sinirratti gugurraachee wayis immoo kan diddiimatu bakka fuulli tokko tokko jira miti. Kan barbarree fakkaata tokko tokko buguriin yeroo itti ba'u kan diddiimatu jechuudha. Kana fayyadamtu jechuudha. Innaa kana fayyadamtanii fuula keessan xiraatii isinii kennuu danda'a jechuudha. Birriin isaa xiqqoo qaaliidha garuu. Innaa zedeliyaadhaa bitachuu dandeessu. Isiniin jedhaa hedduu tokko bareedduudha. Maaliif soodiyeemii of keessaa qaba. Yani raammoo fuula keessan irratti ba'e sana balleessuu danda'a jechuudha. Raammoo fuularra jiru jechuudha. Siyyaa bugurii minaaminiin kuni bakka qaama keenya keessaa yeroo xiraatii dhabu waan akkasii namatti yaa'a jechuudha. Okay, inni sadaffaa ammaa inni namoonni doodiraantii fayyadamtanii jechuudha. Doodiraantii yookaan immoo wanta kana kan fayyadamtanii jechuudha. Doodiraantii irra sabbakaaka sanarraa isa kana bareedduudha. Doovii wayinis immoo Miliviyaa kan jedhu jechuudha. Kana bitaatu itti fayyadama warri bobaa jala diddibattanii jechuudha. Fakkeenyaaf doodiraantiin bobaa jala nama gurraachessa. Doodiraantii warri fayyadamtan inni bakaakni suni jechuudha. Bobaa jala nama gurraachessa. Garuu inni kun waan tokkoon gurraachessu bareedduudha jechuudha. Xiraatiillee qabaa, shittaan isaallee das nama jedha, fooliinsa das nama jedha baxaamitti. Isa kanaatiif kana fayyadamaa siniin jedha waan qaburraan sinii firee sinillee akka irraa fayyadamtanii. Ilmaan Oromoo qaqqaalii, gaggaarii, I love you so much. Baay'een sin jaalladha, baay'een sin kabajaa. Na jabeessaa, Rabbi sinaa jabeessu, sinis humna waliif ta'an siniin jedha. Innaa viidiyoon har'a qabadhee dhufee kana fakkaata isinillee akka irraa fayyadamtanii. Anis illee irraa fayyadameen jira. Waan an qaburraa siniifan hiree siniin jedha. Please like gochuun hin dagatinaa, share illee godhaa obbolaan keessan itti fayyadamanii. Namoonni hedduun maal fayyadamna jedhanii warra cinqaman jiru kanarraallee ilaalanii akka isaan bitatanii jechuudha. Bitalee intina kanaa jechuudha isa kan fuullaa kana. Inni kan fuullaa kuni baxaamitti wallahi bareeddu tokkodha. Anillee itti fayyadameera jechuudha. Dhiiga wayii fakkaata keessisaa jechuudha. Qoy baneen sinitti argisiisa. Kunoo kana fakkaata jechuudha. Kunoo kana fakkaata. Akka kanaan achi ol saabdanii fuula keessanitti dibattu jechuudha. Isaa booddee daqiiqaa 20 wayinii nus sa'aa afra keessanii dhiqattu jechuudha. Iddoo wanta kana dibattanii booddee.
እና ቪዲዮን ሀረቀ በዴ ዱፌ ከና ፈካታ ኢንሻአላህ ከራ ፈየደምተን አብዲን ቀባ አንገ ቪዲዮ ብራቲ ወልት ዴቡኑቲ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ላይክ ጎቹሞ እንደገቲና ፕሊዝ